tokkummaa Itoophiyaan haajiraatuun edaamuun maddamar badhaadhinam biltsiginnaa jechoonni jedhan waggoota jahan darbaniif afaan loreetii nageenyaa addunyaa Abiyyi Ahmad keessaa dhabamanii hin beekaniim. Qabsaa'onni ilaalcha sabaa qaban wal'aansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhan bulchiinsi biltsiginnaa immoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaati jedham. Itoophiyaan federeeshinii irraa ijaaramtee dimokiraatessuun tooftaa qabsaa'ota qabsoo sabaa yoo ta'u Itoophiyaa tokkummoota dimokiraatessuun ammoo tooftaa qabsaa'ota biltsiginnaati. Fakkeenyaaf filannoon uummata Oromoo Itoophiyummaarraa Oromummaadha. Oromummaan salphamatti miira Oromoo ta'uu qabaachuu jechuudha. Hayyoonni saayinsii siyaasaa fi waa'ee eenyummaa sabootaa qo'atan uummata Oromootiif Oromummaan filannoo miti jedhu. Oromummaan uummata Oromootiif eenyummaadha jechuudha.